Ashamar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Oduu ammee waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kaaba Shaggar Onadaarraa keessatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmad du'aa fi madoon adabuudhaan hidhamtoota siyaasaa Oromoodhaa Oromummaa isaaniitiin badii tokko malee hidhaa keessatti mootummaa Abiyyi Ahmadiin gidirfamaa turanis bilisa baasee injifannoo guddoo gonfachuu beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa kaaba Shaggar keessa sossa'u tarkaanfii guyyaa har'aan tanaa sadaasa 13 bara 2022 kaaba Shaggar Onadaarraa magaalaa Gudoo Masqalitti cabsee seenuudhaan tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen waraana mootummaa Abiyyi Ahmad du'aa fi madoon adabuudhaan magaalattii keessa ari'ee baasuudhaan meeshaalee waraanaa gosa gurguddoo boojuudhaan Oromoota Oromummaadhaan yakkamanii hidhaa turanis mana hidhaa keessaa cabsuudhaan guututtuu bilisa baasee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kaaba Shaggar Onadaarraa magaalaa Gudoo Masqalitti waraana mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessee magaalattii guutumattuu dhuunfatee kan jiru hoggaatu ammoo ergaa dabarseen ummanni keenya daandiirraa goraa daandiirratti akkan baane haleellaa qilleensarraa dirooniidhaafis ammoo akkan saaxilamne jechuudhaan ergaa jajjabdus dabarsee jira. Kaaba Shaggar Onadaarraa magaalaa Gudoo Masqalitti ummanni ammoo bahuudhaan mana isaa jala jaanjee waraana bilisummaa Oromoo simachaa akka jiruu fi gammachuu isaatis ibsachaa akka jiruutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn haleellaan qilleensarraa fi lafoodhaan Oromiyaa keessatti nurratti raawwatamaa jiru duubatti nun deebisu erga jedhee ammoo tarkaanfii kanaan dura fudhachaa tureen magaalota lixa Oromiyaa hedduu harkatti kan galfate yeroo ammaan tanaatis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaatti kaaba Shaggarittis bakkoota hedduu qabachuudhaan lola gurguddaa humnoota mootummaatii wajjin adda waraana hedduuttis gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. WBOn kaaba Shaggar tarkaanfii ilaalessaa guyyaa har'aan tanaa fudhate kanaan meeshaa gurguddoo waraana Abiyyi Ahmad irraa boojii akka jiru kan beeksises humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis dhibbootaan lakkaaman barbadeesse bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa kaaba Shaggar godhee jiraachuu beeksisee jira. WBOn tarkaanfii ilaalessaa fudhachaa jiru kana jabeessee kan jiru ammoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad weerartoota ittiin jedhu guyyuma guyyaadhaan lixa Oromiyaa dabalatee jiddu galeessaa fi kibba Oromiyaatti buufataalee isaanii keessatti barbadeessaa kan jiru adda tahaa kan jiru ammoo dhiheenya kana magaalota gurguddoo Oromiyaa hedduu isaanii marsuu fi akkasumatti ammoo aanoota hedduus harkatti galfachuu isaati. Ajajaan waraanichaa kanaan dura humni keenya magaalota cabsee seenuudhaan bakkoota murteessoo haleelee meeshaalee boojuudhaan duubatti deebuu jechuudhaan himaa kan turan yeroo ammaan tanaa humni keenya tarkaanfiin inni fudhachaa jiru sanirraa adda magaalota guutumattuu dhuunfatanii bulchiinsa mootummaa biltsiginnaa diiguudhaan kan ummataa ijaaranii magaalota bilisoomsuudha kan jedhan yeroo ammaan tana tarkaanfii sanis itti fufuudhaan lixa Oromiyaarraa jiddu galeessatti dhufanii kaaba Shaggar keessattis yeroo ammaan tana aanaa tokko harkatti galfatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kanaan dura aanoota hedduu 16 kan siqan lixa Oromiyaa keessa harkatti galfatee kan ture yeroo ammaan tana kaaba Shaggar keessas Onadaarraa magaalaa Gudoo Masqalitti cabsee kan seene diirama kana magaalattii keessaa guutumattuu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad qulqulleessee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa guyyaa har'aan tana sadaasa 13 bara 2022 aanoota lama ammoo weeraruudhaan guutumattuu humnoota mootummaadhaa keessaa baasee jiraachuun isaa kan himame. Kaaba Shaggar Onadaarraa cinattis ammoo WBOn godina Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Hagaloo keessattis tarkaanfii jabduu fudhateen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibboota hedduudhaan lakkaaman barbadeesse magaalattis dhuunfatee akka jiruutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii yeroo ammaan tanaa kaaba Shaggar Onadaarraa keessatti fudhate malees godina Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Hagaloo keessattis fudhachaa jiraachuun isaa kan himamu ammoo aanoota kana lamaan gubbattis injifannoo gurguddoo argachuun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad yeroo wal fakkaatatti biyyatti dabalee magaalota qulqulleessee jiraachuun kan himamu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo jiddu galeessaa kaaba Shaggar Onadaarratti argate kana malees ammoo injifannoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn godina Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Hagalootti argates qabannee kan walitti deebinu taha. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube
YouTube namoonni YouTube channel keenya muha Oromoo faara wataatan YouTube channel keenya subscribe gochuus indagatina isiniin jecha qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan haga ammaatti isin waliin kan ture ana muha Oromooti. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii isiniin jecha viidiyoo keenya immoo like share gochuus indagatinaadha. Ajajoonni waraana mootummaa Itoophiyaa fi kan humnoota Tigraay Keenyaa Naayiroobitti waliigaltee mallatteessanii jiru. Waliigaltee Naayiroobitti mallatta'e booda Eertiriyaatti waraanni Itoophiyaadha 10,000 ol ammoo ugguramuudhaan Isaayyaas Jaalasaa Abiyyi Ahmad doolaara miliyoona hedduu gaafatee akka jiru kan himame. Kuni ammoo mootummaa Abiyyi Ahmadiifis oduu gaddaa ta'ee jira jechuun himamaa jira. Waliigaltee Naayiroobitti mallatta'e kana ammoo gama mootummaa Itoophiyaatiin Itamaajoor Shumaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gama humnoota Tigraayin ammoo ajajaa humnoota Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaafaatu mallatteesse. Akkaataa waliigaltee kanaatiin gartuuleen lamaan ammoo diinummaa wal barbaadu irraa dhaabbachuudhaaf walii galanii jiru. Barbaachi namaa hooggantoota juntaa argee odeeffannoo laatee birrii miliyoona 20 badhaasa qabaan haftee Jeneraal Biraanuu Juulaatii fi Jeneraal Taaddasaa Warradee kaaba Itoophiyaatti humna qaban ammoo walitti bobbaasuudhaan lubbuu 100,000 ol akka qoraan ibiddaatti bobeessaa bahan Naayiroobitti kibriiti tokkoon ammoo tamboo yookaan sigaara yoo bobeeffatanis mul'atee jira. Geetaachoo Raddaa fi Jeneraal Taaddasaa Warradee Abiyyi nama jara kana qabu miti ammoo bakka isaan jiran nutti hime ni badhaasna birrii miliyoona danuu jechuudhaan fardaa fi lafoodhaan barbaadaa kan turan. Arrammoo erga kaleessa galgala waliif mallatteessanii biyya ollaa Itoophiyaa Keenyaa magaalaa Naayiroobii keessatti tamboo fi farsoo isaanii waliin unachaa jiraachuutu himamaa jira. Gama humnootii Tigraay hidhannoo hiikkachiisuutiin immoo waliigalteen kun raayyaa ittisa biyyaatiin ala humnoonni alaas ta'e ammoo kan biroo naannoo Tigraay ni bahu. Humnoonni Tigraayis ammoo meeshaalee waraanaatis ni hiikkatu jedhamee jira. Kuni ammoo mootummaa Eertiriyaatiif gadda guddaadha. Yeroo waliigalteen TPLF fi Biltsiginnaa haala gaarii irra jiraachuun himamaa jiru kanatti ammoo Eertiriyaa waraana Itoophiyaa 10,000 olii fi konkolaataa waraanaa hedduu qabachuudhaan waraanni kun galuuf doolaara miliyoona 50 mootummaan Itoophiyaa kafaluu qaba jechaa jirti jedhan Eertiriyaani. Yeroo TPLF wajjin walitti fayyaa jirutti mootummaa Abiyyi Ahmad ammas qormaanni biraa jabaa mudachaa waan jiru fakkaata. Warri soddaa Abiyyi Ahmad nafxanyoonni fi Eertiriyaan araarri kun nun barbaachisu jarattiin badu qabdi jechuudhaan lallabaa kan jiran ammoo Abiyyi Ahmad jara kanaa wajjin araaramuun Isaayyaas afaan warqiitis akka malee dallansiisee gama lola biraa guddaattis oofaa jiraachuutu himamaa jira. Abiyyi yeroo naannoo Tigraayitti lola hamaa gaggeessaa ture Isaayyaas ammoo cinaa dhaabbachuudhaan humna TPLF irraa ittisaa kan ture yeroo ammaan tana waraana mootummaa Itoophiyaadhaa loluuf waan murteeffate fakkaata. Waraana mootummaa Abiyyi Ahmad kumoota hedduun lakkaaman harkatti galfachuudhaan mootummaan Abiyyi Ahmad humna isaa kana deeffachuu kan barbaadu yoo ta'ee fi konkolaataa waraanaatii fi hidhannoowwan gurguddoo kana gara Addis Ababaatti kan deebisu yoo ta'e doolaara miliyoona hedduu ganna'u qaba jechuudhaan yeroo ammaan tana gaafii jajjabdus Eertiriyaan harka lafa jalaatiin dhiyeeffachaa jiraachuutu himamaa jira. Kanaaf ammoo mootummaan Abiyyi Ahmadis fala barbaadaa jiraachuutu himamaa jira. Wanti kun ammoo kan ta'e jalqaba yeroo waliigalteen South Africaatti mallatteeffame akka ta'etu himamaa jira. Pirezidaantiin Soomaaliyaa ammoo erga dubbiin jabduun kun Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduutti mudatti ammoo imala isaanii guyyaa 4 Eertiriyaatti gochaa turaniin dubbii kana mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiriyaa gidduu fixuudhaaf carraaqaa jiraachuutu himamaa jira. Hassan Sheikh Mohammad imala isaanii yookaan hojiidhaaf guyyaa 4 Eertiriyaa galanii akka turan kan himame. Waraanni Soomaaliyaatis kanaan dura ammoo 5,000 ol achitti ogguramanii akka jirantu himamaa jira. Humna san ammoo Eertiriyaan leenjiftee kan turte qabachuudhaan doolaara hedduu kan gaafatte Soomaaliyaas Soomaaliyaan maallaqa san otoon kafalin hafuudhaan waraanni isaanii 5,000 olis Eertiriyaatti hafee jira. Mootummaan Itoophiyaatis humna isaa 10,000 ol Eertiriyaa keessa galchee
naannoo Tigraay gara gammoojjii gaarreen tambariin galchaa ammoo rukutuudhaaf ture Eertiriyaan harkatti galfachuudhaan isin wajjin rukunna jechuudhaan humna guddaa waliin bobbaaftee humnicha ammoo ittuma marsuudhaan yeroo Abiyyi Ahmadii fi TPLF South Africaatti walii galtee nagaa buusuu fi dhukaasa dhaabuu irratti waliif mallatteessan humnicha harkatti galfachuun gama Eertiriyaattis geessitee jiraachuun himamaa jira. TPLF fi Biltsiginnaan abbaa fi ilma kan turan kanaan duras ammas tokkummaa isaanii deebifatanii ergamtummaattis deebuudhaaf Biltsiginnaa waan murteeffatte fakkaatti. Tigraay wajjin araara warri filate Biraanuu Juulaa fi Abiyyi Ahmad Oromiyaatti ammoo humna isaanii guddaas bobbaasaa jiraachuudhaa fi humnoota kanaan dura kaaba Itoophiyaa daangaa naannoo Amaaraa bakkoota adda addaatti geessaa turan ammaan tana gara magaalaa Finfinneetti deebisuudhaan achiin ammoo Oromiyaa gama lixaa fi jiddu galeessattis bobbaasaa jiraachuutu himamaa jira. Jaalmarroon humni kun Oromiyaa kan seenu yoo ta'e bakka awwaalcha isaanii qopheessinee jira jechuudhaan kan dubbatan humni isaanii kun yeroo ammaan tana guddaan magaalaa Finfinneerraa gara jiddu galeessa biyyatti akkasuma lixa Oromiyaattis bobbaafamuuf akka jirutu himamaa jira. Waboon ammoo lola guddaa kanaan dura gaggeessaa ture jabeessee itti fufuudhaan bakkoota murteessoos qabachaa akka jiruu fi injifannoo gurguddoos gonfachaa jiraachuu himee jira.